guyyaa keenya ilaalchisee ammas guyyaa Valentine irra buuseetiin surprise godhe already jaarsa kee surprise gochuu hin danda'u. Garuu immoo hiriyoota isaa tokko immoo kan gammachuu isaa waliin qooddatan waame aslii faan hin jiranii namoota hedduu jiran hunda keessaa garuu haadha faaxee gadi deebisanii jechuudha dukki irraa kaasanii arrabsamaa turanii bara baraan namni nuti siqee arrabsamaa jira waan ta'eef ifirraa dhiisnee yoo jiraanne yoo qophaa keenya. Amma bakka footoo ka'uu minaamineeshiniin bakka anaaf reedii aftira keenya sanaaf reedii yoo argiteetta ta'e viidiyoo kiyyana jala seentee anumaaf isatti yeroo hunda aftiras faxara qophaa keenya jechuudha. Abdusee malee faxarsiiftanis waliin arga abdusee malee maal? Abduseen siingiliidha bakka deemtu hin qabdu reediin karaarraa qariyaadha qariyaa fudhannes. Abduseen sirriitti waa nyaataa bara siduuna hin beektu. Qariyaa fudhanneessa jechuudha bakka deemtu hin qabdu jaartiis hin qabu beektaa bakkuma argatetti bakkuma itti dhiyeetti faxaran. Yaa akkasii jechuun dhagee guyyaa dhiyoon tanaa abduseen isin biratti faxarasanii reetiidhaan wal loltanii jechuun dhagee maal irratti wal lolan jennaani hiraaba ishiin reetii jettee keessa abduseen fixee jan galgalma sana. Hiraaba fixee moo lakki hiraaba nyaatanii beekanu dhiisi hin kijibani. Hiraaba fixee reetiidhaan wal loltee. Achuma qofa. Guyyaa sana achi qaramee abduseen achi qabee akka nama gabboo shintibeetii seenutti kushiinaa seenee nyaata fixee jan dhugaadha dubbiin tun. Laala kun odeeffannoo sabaati. Dhiisi ibsaa waan akkas keessaa fiddeeti. Eessaa fiddee? Oma dhugaan jiru dhuga moo kijibaa jechuun barbaadee bara. Ashittiifaa yaami. Ashittiifaa jaallatanii namarraa dheessan seetu. Namni naman dhiisu beektaa ibsa. Jireenya kan kee akkuma nama noormaalii tokkotti akka jiraattu sin dhiisan. Yaani osoo ofirraa nu dhiisanii kanaas nu dagatanii akkuma nama noormaal tokkotti akka nu jiraannuuf nuuf eeyyamanii gaariidha. Garuu ijji namaa nurra jirti. Nu hordofu. Eenyu wajjin faxaranii, eenyu mana jaraa deeme, eenyu waliin nyaate, eenyu waliin dhuge, eenyu waliin viidiyoo dalage, eenyu waliin suuraa ka'e jedhaniiti jechuudha. Nu dhiisanii nu waliin qabatanii jechuudha. Warra nu biratti argame illee jechuudha dukka irraa kaasu. Maaliif akka ta'e hin beeku. No bara wanni ta'uu maaliif beektaa namni wanni isinitti duuluuf wanni isin gootanii akka waan nama biraa inaafsisuu deemtanii takka namatti fakkaatti dhugumatti oolaaftanii jireenyuma keenya dhuunfaa jiraanne malee nam tokko inaafsisuufi miti osoo nama inaafsisuuti waan baay'ee dalagama wanti nama inaafsisu hedduutu jira beektaa garuummoo abadan guyyaa tokko nuti nama inaafsisuuf irratti hin jenneen beeku jireenyuma keenya noormaal lafa irratti jiraannu al tokko miidiyaa irratti baasna bas kan yoo akkas ta'e mubaarak jaartii qaba asiliin jaartii qaban mee akkasitti mana diimessanii diflaayitii diimessanii minaamineeshin jedhanii akkasitti maaliif guyyaa baalantaayii jedhanii walitti maramanii nu agarsiisa teessan tun waan qotaa nama biraati gootanii takka fakkaatti sanii nuti haaree wal fuunee bara ammallee waliin quufne nuti ammallee shaara asalise jettu isa arabni jettu maal jedhama afaan oromootiin hin beeku ammallee nuti erga wal fuunee waggaamii sila akka namaa cidha godhannee sagantaa saahibbootan keenya irratti affeerree wajjiniin bashannanne beektaa sanumaa fi ajandaa irra bu'ee hanimooni keenya sun guyyaa sanitti jirra nuti hanimooni jedhani amma naa barreessan beektaa ingiliffaan oromiffaan wallaalla. Ati qoe eegol fuutanii baatii amma tokko lamatti waliin quufne maalitti hirtarree? Amata tokko baatii torba akkas garuu argiteemi amata guutuu nuti cinqii iraara arraba ajandaa namni soqee dhaba nuti immoo ajandaa dhiyeessina hin dadhabne bakka namarraa fagaachuu namni ajandaa ta'uuf waan hin goone hin qabu bara mukaaf dhagaatti bu'a bara garuu wallaahi nuti ajandaan feenu waanumatu jibbinuuf waan dhiyeessinuu fi nurraa bu'uudha. Jarjaranii gaafii takka takkan si gaafadha. Dhugaadha ama tokko guutuu geessan ama tokko guutuu maaliif hin dhalirree? Laalaan karoora kaayyoo yaa siduuna taa'ee mucaan diimaan kun booda hoggosee harkaa bee mucuma ilmuma sanitti illee taatu oolsitu sitti hime ammumaan tana dhale wallaahi dhiira qabuun ilmoo dhaluudha siin jee lama sadii wal jala indaa'um akka lakkuu haadha lakkuu sanitti shan dhale Simbaan karama baay'isaa sosoo gosi karamni sosoo hin jirtu waan takka Oromoo nu san dhiiftu. Ara lakki boo ajandaa kana baay'ee jibbine nuti
maal jette? Si'a anee nyutti naasoo jiras. Miyyoo mataan maal si ta'e? Yaa habiibi komentii tan ture maaleesh. Sorry. Maali Bonuuf Timiree maal jette? rakkoon ta'e maali namni galaan qabneef. Soomaaleen Haasawaa ittiin jira. Si duunaa kana ni beektaati? Beektaa nama kana? Beeku yaa boyoon kijibe malee wallaahi ibsaa kiyyan beeku gaa numaan barakame. Akkamittiin beekne warra baalantaayidee kabaju haadha manaa kabajamaa keenya jaalatamaa reediin beektooti. warra baalantaayindee kabajede dhukkeen irraa kaastee turtee mi ibsaa wallaahi dhiisisii ajandaa nama godhattu ijoollee kaayiroo irraa bu'i yeruma hunda jechuudha akka lana garuu kaayiroon kun ijoolleen kaayiroo hooliwudii keessanii bara osoo ijoolleen kaayiroo hin jiraanne mumkin tiktaakiin kun hunda bara jedhee yaada. No, isa si bara diraama Jira ibsumaan kunu. Eessa jirti siini? Barcaa fireesh qamoo jirti moo? Fireeshi qamooti. An biyyumaan jira alhamdulillah biyyuma taayitiin jireenya warri Ameerikaa sun jiraanne jira daajjeti asuma rabbi naa godhe. Warda yoo warda. Hin agarra wallahi laayivii ka seentensa warra. Akkana gaalaal akkatti barceessime meeradii kana fudii akkatti qotaadhaan guyyaa tokko irra ciqilfachuusi. Naima. Aadaan teenya tun eenyu? Wanta na fakkaatti eenyu maqaan isaa kiyyaa faraan boddee isaa fakkaatu sun kaa maqaan isaa eenyusa? Hamzaajii moo? Yaa jaartii isaa tadhiyoo tanu fuudhe san meebii xiqqishoo wal fakkaatan. Ashitti wallee fakkaata. Garuu ashittiin amala irraa qabdi gaasi duunan qotaa goote. Ashittiin qotaa. Ana malan qabu ibsa. Ati qotaa goota ati si argeetiin jira qotaa qabda. Qotaa goota naan jedhami. Wallah waan akka nama qotaa godhuuti si argeetiin jira. Rabbii soba miti wallahi ibsa rabbii aditi dhiisi obsa'ani qabuuf jechuudha wallahi tasgabbi'ani agarsiisee eenyummaanuu ta'uu hin danda'u namni tokko amata guutuu jechuudha yeroo arrabsamu bakka abadan calliseen taa'u guyyuma tokko illee gadi bahee ifirraa dubbatee yookaan ifirraa baafatee ta'a malee hangaruu waggaa takkaan kana guyyaa takka gadi ba'ee deebisaa daadheen beeku nama arrabseen beeku qotaa wayiitu hin jiru garuu dhugaadha miidiyaarraa na balleessuuf barbaadanii miidiyaarraa baduun dide kanuma qotaa jarri jedhanu miidiyaarraa na balleessuu fedhu akka jaartii obboleessaa ta jiraattu akka jaartii mubaarak jaartii mubaarak miidiyaarraa bagan badiniif miidiyaarraa si tuffachiiste yoo bara amma miidiyaarraa baduu dhabuun ka'e waan bareedaadha. Sana wanti jara qotaa jedhanu malee wanni biraa hin jiru. Sidunaa fi yaa ibsaati ya dhaggeeffadhu waan tokko si hima namni dhufee jechuudha. Ani si beekaa anaa fi ati sammuun teenya takka nama akka tokkooti akka meeje waan takka akka namni sirra beeku dubbattuu fi waan takka kan namni sirratti hin beekne dubbattuu jira hujii jechuudha. Hujiin agarsiisu no dogoggora na hubate. Wanni sirratti arge nama akkasii ta'eeti. Jaarsuma keetu gisee feedee dogoggora na hubatte yaa ibsaa dhaggeeffadhu ani fakkeenyaa fi amma sababuma waan kanaatu nama baay'eetu jechuudha mana akkuma nammasiin jedhe bakka nutti siquuni akka waan cubbuu ta'ee jechuudha nama hedduurraa fagaannee jirra. Yaani wanti nuti itti dabbaran nu tokkitti miidiyaadha sa'aatii kana immoo jechuudha. Natti agarsiisi gaala saree natti agarsiisi yalla asayi. Silkiin abitee. Asayi nyaa farjiini baddishuuf. Sabri beeyye. Yalla. Laaluun fedha baa saree. Waan fideef laaluun qaba. Maayet አለብኝ. warri yuutuubii kun silaa nama waraaba yuutuubii tokko irratti waraabamnee achuma nu geessan bara ammaa jala teessee nu waraabaa jirti yoo tana namni talli biti birti waraabdu sun. Isti galabatee achi. Maashee kaasaa fidi gowwaa ana gowwaa na gootee biti deem maashee kaasaa fidi. Maashagaa saayi. Kaartoon isaa fidi balee nama nu deebi jalla. Yaa Rabbi Oromoo. Duratti warri agartan hin jirtuuti duratti warri agartan duratti hin jirtu. Kaartoonii fidi sin jedha kaartoonii keessaa baaste fidi. Yaa Rabbi an kaartoonii qoshashattan gate gaa. Tiripiini gatte yoo ta'an ani qoshasha keessan kaa'e buusanan buqqise gammadeetti. Maarabii jedhi gaa.
Maarabiyyat baleesi namanuu maarabiyya. Sidura dhufee simaayii dhufee ayfoonii bitachuu jedhee. Barati bara yaada koo kaargoo jettee mucaa irraa fudhatte. Laali uniformii kee wal fakkaata dhugaa rabbi ilaalime. Kaargoo jettee namticha irraa fudhatte bar karkar jettee haaftu. Lubbuma fiqiriidha. Fiqir kono lubbu fiqir kono fiqir attaaqim hindi anchi. Ara firqirri harkishi abbaatee ablaat. Aree duruu qadeen miisoo hundi koo ixaaffixaachuwaan ittaaftan. Dhiira kan harkaan qabe dubartii Oromootti mi'aa bar. Xannee nyaadhaasini. Inisa feessini barriif gaddaa. In ergu gaddisinaa ergu laal waan isaan jaallakkoofsa gammee ergii. Maaliin gochuudha lakkoofsa gammee itti ergite? Laali lubbu haaloo Qabaddaa sidii fakkeenya warri lakkoofsaa barbaadan. mee hin kenniniif. Bulookisti godhaan kenniniifee lubbu. Mee maal kenneef duratti tigistii ji'a gaafadhu sitti manime warra safarri muxii sitti ma. Maal kenneef ijoollee tigistii duratti gammeen? Maal kenneef ji'a dhime. Mana naa guddisi Ijoollee tigistii maal kenneef gammeen duratti? naa guddisi gaa gammee footoo isaa naa guddisi. Eeshi siifin guddisa. Maal kenneef gammeen duratti tigistiif? Intal saree maal si kenne mucaan kun waan si kenne natti midhugaa maara. Fakki sittaa himani ammayyuu maal beeknaa nu. Fayyee gardii faayif garditish jinniyya. Leesh kazzabda inte. Faayif gardii itti agartu fayyaa si haadha Itoophiyaa Itoophiyaa. Faayif kaardii natti ta'ee jira inni sun. Natti ta'ee jira. Jimmitti ni jira jirti laali jimmitti to jimma gaafa jimmitti gaafadhu jimmitti ni agarte. Isibicha dhargina. Maal jetta jimmitti kobantii isaa ilaalan jiru. Maal jetta jimmitti? Qoy jimmitti ilaalaafatti faashii. Jimmitti maal jette? Suma ini Eessa kobantiin jimmaa? Qoy. Lubbu qoy si fifida waan gammeen naa kenne ishii. Eeshi fid. Jimmitti irra deebii barreessine kobantii kennaala. Safuu eegayi. Maal balleessine safuu? Silkii ayfoonii kenneefi mucayyoo iluu. Hijibin. Jaachitin immoo safa. Saabtaa godhaa. Bilbilaa. Ganni ani birrii erguu barbaadaa kanaafi. Lakkoofsa gammee ishii qabadaa duwwaa 5 duwwaa 4. Duwwaa 5 duwwaa 4. Duwwaa 5 duwwaa 4. 75. 69 39. Oh. تعالي جلي شوفي جلي تعالي شوفي سلبين انت يلا يمبكت مجمع جلي منو هذا صوفا شوفي على الصوفا هني شوفي هناك شوفي هناك شفته Deebii duwwaa 5 duwwaa 4 duwwaa 5 duwwaa 4 75 75 jedha 75 69 lakkoofsi gammee. Picked delicious fruits and turned it into هذا delicious fruit هذا bowls. هرمسة يصورها قمي